Jirtaa gammachuu? Yelo. Eeyyuu jirtaa? Nagam. Jira lakki silkii wayita irraa hin Ni jira galee. hin dhaga'ama hin dhaga'ama. Okay. Yesuus Kiristoos Ayyee gara biyya akka lafaas dhufee hojii dinqisiisaa gurguddaas hojjechaa tureera. Darbee immoo hanga fannifamutti qaqqabee dhiiga isaatiin namoota qulleesseeraas jedhamee amanama jennee amannas. Dhuguma karaa isaa fayyines. Erga du'ee du'a moo'ee ka'ee yeroo meeqaaf meeqa mul'ateera biyya lafaa irratti jechuudha of mul'isee ergamoota isaatti. Kunumtillee adda isaan godhu jettee namantu. wallahi waan kana wal qabatee macaafni xiqqoo sidhaa waan labbii baay'ee of keessaa qaba akkaataa mul'atiinsa isaatti wal qabatee. Tokkoffaadha du'ee du'a moo'ee ka'e kan jedhu du'a moo'u jechuun du'uu dhabuudha malee du'anii du'a moo'uun hin jirtu. Erga du'anii du'atu nama injifatee jedhama. Yesuus Kiristoos ammoo nuti du'e hin jennuuni inuma jira Erga jennaan ka'eeoo. sababni isaadha. Erga ka'eeoo. Erga ka'e ammoo ka'e jedhama malee du'a moo'e hin jedhamu humna waaqayyootiin ka'e jedhama macaafa keessatti jechuudha. Mee akkasii ibsu sirritti. Duruma Yesuus Eeshi. Kiristoos du'e hin jennuun jalqabuma Yesuus du'e hin Akkamitti jennuun. utuu ilaalamuu du'e utuu ilaalamuu fannifame reebbame achiin awwaalame achiin immoo hin ka'e. Deemee Eenyutu mul'ate. jirame yeroo Yesuus du'e eenyutu argame namni ragaan jajjabni isin qabdan eenyudha namni ija ofiitiin arge. Namata ajjeese tokko innaa ajjeefame iyyuu ni mul'ata. Eenyutu arge yeroo Yesuus ajjeefamume namni gad dhaabbataan anatu arge jedhee ragaa isinii ba'u eenyudha mee? Hin jiru Hordoftoonni yeroo barattoonni guutuun ni sana baqatanii duukaa turan jedha. arganii. Eh? Hin Warruma turre isa Yesuus duukaa Kiristoos bu'an maal jedhee argine. dubbate hin argine jarri. Hin argine? Hin argine Yesuus Kiristoos maal jedhee dubbate jaraan. Maatewos Yohaannis boqonnaa 16 irratti lakkoofsa 30 irraa kaaftee dubbiste yeroon isin itti nadhiiftanii gara mana keessanitti baqattanii dhufaa anuu kophaa koo miti abbaan na wajjin jiraa jedhe. Mee jechuma kana sirrii ilaalime. Yeroo isin kophatti nadhiiftanii mana keessanitti baqattanii dhufaa jedhe. Garuu ana kophaa koo miti abbaan na wajjin jiraa jedhe. Sirriitti ilaali xiinxali jecha kana. Akkuma Yesuus jedhe kana barattoonni Maarqos boqonnaa 14:50 irratti hin baqatan guutuu isaanii tokkollee biratti hin hafne. Tole yeroo Yesuus ta'e isin baqattanii kuttanii an kophatti hafaa jedhe. Kophatti yeroo inni hafeessan eenyutu bira dhaabbatee Yesuus du'e jedhee gadi dhaabbiidhaan eenyutu himuu danda'a. Himuu nam tokkollee hin danda'u jechuudha. Dabalataan Yesuus Kiristoos abbaan na wajjin jiraa jedhe. Abbaan na wajjin jiraa jedhee dubbate. Abbaan na wajjin jira jechuun na qarqaara jechuun na gataa jechuudha. Akka an du'u na godha jechuudha ammoo akka an hin duune na godha jechuudha. Na dandeessisa jechuudha. Maal na dandeessisaa jechuudha. Wanta irratti ta'u hundumaayyuu. Akkamitti na wajjin jira jechuun immoo xayyiba ishee erga akkas taate na wajjin jira erga akkas taate gaafa rarraafamu sana ammoo namtichi rarraafame sun waaqayyo koo maaliif na dhiifte maa jedhee kadhatare. Koo waaqayyoo kadhate kaamaarree kadhachuun darsarra hin jiru. Na maaliif na dhiifte maa jedha waaqayyo na gatee maa jedha. Nagatee tun taane hin kadhate. Maaliif na dhiiftee jedhee bar kadhannaadha miti bar maaliif na dhiiftee jedhee kadha wagguu kadhatu erga waaqayyo na wajjin jira jechuu na dandeessisa jechuu erga hiikte maaliif na dhiifte maa jedhee kadhatare duu. Jecha waldii kadhaadhaan. Yesuus waaqa abbaan na wajjin jira jedhe abbaan na wajjin jira erga jedhe amma maaliif na dhiifte jechuun qabu. Maaliif siin jedhe si fakkaata. Namtichi waaqayyoon maaliif na dhiiftee jedhee dubbatu sun namtichi rarraafame sun Yesuusii miti waan siin jedhee ibsa kana. Maaliif na dhiiftee kan jedhu sun kan biraati. Yesuus ammoo abbaan na wajjin jira jedhee jira. Isan ganne waaqayyo. Abadan isan ganne waaqayyo. Macaafa keessatti iyyuu ergamaa waaqayyoodhaa waaqayyo gubbaadhaa ergeefi jedhee akka isa jajjabeessuuf isaaf ergeen jedha. Ergamaan kan ergamu saba maaliitiif ergama? Dura dubbatamee jira raajii irra dubbatamee jira faarfannaa boqonnaa 91 irratti ergamtoonni wanni Yesuusiif ergamaniif maaliidhaaf ergaman? Akka miilli isaa dhakatti hin buuneef isa tiksuudhaaf. Akkanaa miti. Miilli Yesuus moo? Miilli isaa akka dhakatti hin buuneef rakkoon akka isaan qunnamneef ergamtoonni siif ergamanii jedhee waaqayyo dubbate faarfannaan dubbatamee jira. Faarfannaa boqonnaa 91 irratti dubbatamee jira. Akka miilli isaa dhakatti hin buuneef akka malaayikaan asitti tiksan dubbatamee jira duraan. Malaayikaa maaliif isa jajjabeessuuf ergeefi wagguu jedhu akka inni du'uuf ergeefi moo akka isa du'arraa akka oolchaniif ergeefi waaqayyo. Akka du'arraa isa oolchaniif. Kanaafuu malaayikaan erga dhufeete ammoo waan kana hin goone akkami jechuu dandeenya. Malaayikaan dhufe isa jajjabeessuuf jedha.
Faarfannaa irratti ammoo kan dubbatamee jiru malaayikaan wagguu isaaf ergamanii akka dhakatti illee miilli isaan buuneef isa tiksuudhaaf jedha. Erga Yesuus amma nuti kanatti ni amanna. Malaayikaan isa tiksan jennee amanna nuti. Malaayikaan ergame sun isa tiksuudhaaf dhufe malee akka inni du'u gochuudhaaf miti jennee amanna nuti. Malaayikaan erga dhufe ammoo isa tiksuudhaaf isa jajjabeessuudhaaf jechuun isa tiksuudhaaf malee akka du'atti isa dhiisuudhaaf miti. Malaayikaan isaaf ergame. Erga isaaf ergame ammoo Yesuus illee kadhachaa ture yaa abbaa xoofoo dhiphina kanarra dabarsee yoo hin dandamate kanarra dabarsee kadhachaa ture. Rabbiin isaaf awwaatee jennee amanna. Yesuus Kiristoos Yahudotaaf dhaabbatee maal jedheen? Maal jedheen si fakkaate Yohaannis boqonnaa 7:32 irratti isin na barbaaduuf jirtu isin na qabachuudhaaf na barbaadu jirtu garuu na argachuu hin dandeessanii iddoo an dhufuu hin dandeessanii na argachuu hin dandeessanii jedheen Yahudotaan jechuudha. Tasubitaatiin argachuu hin dandeessanii jedheen. Ani gara abbaanan deemaa barattootaan illee maal jedheen Yohaannis boqonnaa 13 irratti gara xumuraa jechuudha. Maal jedheeni akkuma Yahudota isin dura dubbadde ani gara abbaanan deema yeroo isaa dhiyaatee jira amma akkuma Yahudota dubbadheetu ture. Isin na barbaaduuf jechuun na argachuu hin dandeessanii jedheen. Na argachuu hin dandeessanii jedheen. Yahudotaan illee akkasuma jedhee, barattootaan illee akkasuma jedheen. Yesuus Kiristoos gaafa qabamuudhaaf deemu san Rabbiin nagaa isa baase. Du'aa illee kadhatee Rabbiin isaaf awwaate, malaakaa isaaf erge, Rabbiin na wajjin jira jedhe kan du'e isaadhaa miti. Namtichi rarraafame namticha maaliif na dhiiftee jedhee kadhatu sanidha. Inni sun ammoo Yesuus hin ta'uu hin danda'u. Itti fakkaate malee. Warri itti fakkaate sun Yahudota. Yesuus Kiristoos ammoo inni hin rarraafamne namticha itti fakkaate santu jaratti qabanii jarri rarraasanii. Namni bira dhaabbatee Yesuus rarraafamu ragaa qax godheetiin gad dhaabeetiin bahe hin jiru himaansa akkanumatti namni akkana ta'e akkas ta'e jedhee dubbatu malee. Isa kana. Macaafa iddoo biraa dubbiste iddoo fannifamuu isaan dubbisnee isin. Dubbisee jira bareechee laakiin ragaan qabatamaan hin jiru malee. Hunduu seenaadha ebaluu akkas ta'ee akkana ta'ee jedha malee waan gad dhaabbataan qabu. Kanaaf Yesuus Kiristoos hin duune du'ees du'aan kaanee akka jechuuti. Hin duune ganaa dhufeetiin du'a malee. Dhufee du'a ammoo macaafa keessaa gatan malee macaafni jira fakkeenyaaf Izraa Kaale yoo ati ortodoksii taate jechuudha. Izraa Kaale ni beektaa? Ani waaqeffataadha. Waaqeffataa yoo taate ayyee osoo ortodoksii taate ni beektaa iyyuu macaafa Izraa Kaalii jedhamutti jira Izraa lammaffaa jechuudha boqonnaa 7 lakkoofsa 29 irratti Yesuus deebi'ee akka dhufu akka du'u dubbata garuu jarri ortodoksiidhaa keessaa gatan bakka lakkoofsa san keessaa gatan muraniitumaan keessaa gatan laata dhukkee irraa kaasanii dhuman jechuudha. Yesuus deebi'ee hin dhufa miti reefi. Deebi'ee gaafa dhufe du'aa jedha nutillee akkasitti itti amanna. Yesuus deebi'ee akka du'u. Eeywa. Lammaffaa dhufamoo takkaaluma ganaa dhufamoo lammaffaa. Laa dhufaansa isin duraadhaa san hojii hin raawwanne hojii dhufee fi hunda hin raawwanne fuulduratti ammoo hojii isaaf hafutu jira gaafa san dhufa jechuudha. Isa duraa dhufe hoo? Isa duraa dhufe kana misraachoo himuu dhufe wangeela lallabuu dhufe wangeela jechuun misraachoo mootummaa waaqayyoo lallabuudhaa dhufe mootummaa waaqayyoo laftee lafarratti dhaabbachuudhaaf deemtiidhe lallabeetiin ture mootummaa waaqayyoo ammoo isa boodaan dhaabbattee ammayyuu dhaabbatteetiin jirti fuulduratti ammoo waan mootummaa waaqayyoo fuulduratti dhuftuuf ammoo mootummaa waaqayyoo kanatti waan dhufu ammoo fuulduratti balleessuudhaaf jecha hin dhufa gaafa dhufeetiin jedhu ammoo hojii hojjetu jira. Akka islaamummaatitti tokko dajjaaliin ajjeesuudha. San boodaan ammoo warra rabbitti amanan walitti qabeetiin bulchuudha. Achi boodaan ammoo qiyaamaan dhiyaataatiin deemti mallattoo qiyaamaa keessa jira jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala wa innahu la'ilmu lis-saa'a. Dhufaansi isaa kan lammaffaadha mallattoo qiyaamaatii jedha. Yaadumaatti kan dhufu Yesuus sanaa jechuudha. Yesuus himatu dhufa. Guyyaa dhumaatti jechuun guyyaa biyyi lafaa kun badutti. Guyyaa dhumaatti miti laa guyyaa dhumaatiin duratti dhufa. Isa dursee dhufa. Isa dursee dhufa guyyaan dhumaa achi boodaan. Maal macaafnu akkasuma jedha bar Qorontos 1:15 lakkoofsi deemafuun mootummaa hundumaa gooftummaa hundumaa golgoleessee erga harkatti galfateen booda Waaqayyo abbaatti erga deebiseen booda jedha. Gooftummaa san aangoo san hundumaa Waaqayyo abbaatti erga deebisee booda dhumtiin ta'a jedha. Dhumni achi boodaan ta'a. Erga inni Rabbiin aangoo isaaf kenne aangoo sana ammoo erga inni ofirra galcheen booda erga inni du'een booda guyyaan qiyaamaadha achi boodaan dhufaa jechuudha. Amma guyyaan qiyaamaa hin tura jechuudha. Nuuf hin jiru amma ammaa.